mana tokko ijaaruu fi sibiila yoo ta'e sibiila meeqa fixa bolokkeettii yoo ta'e bolokkeettii meeqa isa jedhuu fi ogeessa qabadhee taa'ee ogeessa faana haasofneetiin deebii isaa isiniif deebisna jedheera. Isaan mootummaa guyyaa takka lama boodatti na eeggatanii isiniif dhiyeessa jechaadha asumarratti. Kanaaf maal jedhee warra gaa'ila harawaa kanatu fuudhee isinis idaayyaadha. Idaayyaa jedhama akka naannootti idaayyaa jedhama. Mana jirti galee taa'ee laaqana eeggate. Sa'aatii laaqana irratti galee itti laaqana eeggate. Laaqanni jira jennaan laaqanni hin jiru jetteen. Laaqanni hin jiru jennaan egaa laaqanni hin jirre bakka jabaadhu kaa deemee hin deemaa jedheen. Deemee hoteela deemee nyaadhaa jabaadhu kaa jedheen. Hoteela deemtee nyaattaa jennaan eenyu jedheen. Bakka daqiiqaa shan qofa na eeggate. Bari hanqalmaaf duraayyuu laalee si fuudhe. Ati jarjartuu akkana daqiiqaa shan keessatti hojjettee naa kennitaa jedheen. Lakkii si kennuufi miti uffadhee si faana baay'ee. Bakkeennaa kuni gabayaatuuf jechaadha. Gabayaatuuf irratti har'a Abdiisaa Ibraahim taanee dhufne jirra. Urgaa addaan bannee guyyaa lama taanee jirra. Nu eeddanii waan nu dhabdaniif nuuf folchaa isin jenna. Kanaaf guyyaa har'aan taphanna hin kolfina waa baay'ee wal biraan geenna hanga xumura qophii kennaatti yoo nu hordoftani baay'ee bashannantanii baay'ee kolfitanii deemtu jechaadha. Kanaaf yoo dhuftan eeggataa kootaati karaa dhuftan irratti sabiskiraayib godhaati seena yoo sabiskiraayib hin goone isin jalaa hin banamu balbalichi. Kanaaf sabiskiraayib godhaa warroonni jalqabaaf gara yuutuubii keenya dhuftan sabiskiraayib godhaa warroonni maatii keenya taatan ammoo laayik sheer gochuudhaan irraa fayyadamaa ittiin bashannanaa ittiin bohaara waa baay'ee asirraa argattu isin jedha. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofa kallattimaan gara Abdiisaa isin dabarsa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota gabayaatu akkasumas Abdiisaatu nagaa keessanii nuti nagaa alhamdulillah dachaaneeti jirra. Guyyaa har'aatis wantoota garaagaraa gaafii keessan ta'e akkasumas haala yeroo irratti wantoota garaagaraa wajjin ilaalla jechuudha. Hanga dhumaatti nu wajjin ture YouTube channel keenya lamaaniyyuu subscribe gochuu hin dagatina information gahaa ta'e argattu. Abdiisaatu birratti wantoota haala yeroo irratti biyyoota alaa fi biyyoota biyya keessaa ni argattu. Gabayaatu birratti ammoo meeshaalee Itoophiyaa keessa jiruu fi Itoophiyaan ala jiru information isaa argattu jechuudha. Subscribe gochuudhaan irraa fayyadamaa isiniin jenna. Guyyaa har'aatis gaafii keessan namoonni baay'een gaafii tokko tokko gaafataniiti jirtu. Asirratti isiniif deebisuudhaaf yaalii goona keessatti yerroonni gama kiyyaanis gaafii na gaafattanii gaafii keessan muraasa isinii deebisuudhaaf asirratti yaadeeti jira. Akkasumas innis wantoota garaagaraa isin biraan gahaa jechuudha. Hanga dhumaatti nu wajjin tura share like gochuun dagatina turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Kanumaan ol qabateeti namoonni baay'een gaafii keessan gaafataniiti deebiin nun deebina jettanii komeeta dhiyeessitan hedduun keessan jirtani. Kanaaf deebii gaafii gaafatanii deebii eeggachuun duratti gaafii keessan qulqullinaan gaafachuudhuma qabdani. Deebiin kan isin deebi'u gaafii isin gaafatan irratti hundaa'eeti. Kanaaf gaafiin keessan yoo ifan taanee fi gaafiin keessan kallattiin isaa sirrii yoo hin taane isin deebisuuf rakkisaa jechuudha. Keessattuu namoonni lama sadii karaa keessatti dhufanii kan na gaafatan jira. Barri mana tokko gatiin isaa meeqa jedhee gaafata. Barri mana tokko gatiin isaa meeqa yoo jedhu barri takka ta'e lama ta'e dheerinni barrisanii maal akka ta'e osoo barri mana tokko jechuun manni akkanumaan hin ijaaramu. Balbaloota baay'ee qabaachuu danda'a. Keessatti alatti yoo xiqqaatalarraa iyyuu ati mana yoo ijaarratte manni keessa jiru kun amma fakkeenyaaf alatti balbala sadii qaba. Keessattis akkasuma qaba. Barriin mana tokko jedhee gaafate akkamitti deebi'una? Kanaaf balballi mana keetiitii fi balballi mana namaraa wal taraa guddaa taraa. Kanaaf yoo gaafatan kana qofaadhaa miti. Fakkeenyaaf wanti tokko yoo gaafatamu viidicha ilaaltee xumurtee wanta viidiyoo san keessa jiru erga ilaaltee booda wanta siin galle gaafatu jiru. Namoonni tokko tokko ati jalqaba irratti fakkeenyaaf yookiin ammoo waa'ee manaa yoo kanaa softu taate isuma YouTube kee irratti barreessan ilaala malee viidiyoo keessa seeneen ilaalu. Yookiin jalqaba irratti ati wantoota himuu barbaachisan ijoo kaayatta. Fakkeenyaaf mana tokko jalqaba kaayee hanga dhumaatti wanta jedhu yookiin ammoo qorqoorroo yoo jette wantoota garaagaraa yoo jette waan yaade san si gaafata malee viidicha keessatti maaltu akka jiru achi keessatti maaltu akka haasamee fi maaltu akka jiru ni ilaalu. Kuni wantoota kamirratti waan jirudha. Kan adda baafachuudha qabdanii viidicha hanga xumuraatti yookiin ammoo jalqaba walakkaa fi xumura isaa yoo xiqqaate dhageeffachuudha qabdani. Osoo abbicha bira geettanii yeroo baay'ee gaafiin eeggatiin durattuu achi keessaa gaafii argachuudha dandeessanii kan itti aanu ammoo koomentii dubbisuudha. Koomentii jalatti fakkeenyaaf wanta gaafate tokko namni olii deebisaa deema achilatti. Achilattis akka carraatti argachuu danda'u. Walumaa galaayyuu gaafii gaafattan sirriitti adda baafachuun murteessaadha. Wantumatti timsan fakkeenyaaf oguu YouTube irratti hojjedhu
balalliin xiyyaaraa jalqabe biyya tokko keessatti yoo jedhe achi keessatti eessa akka ta'e ni hima. Jechuun gubbaasan fudhateetumaan biyya kana jalqabeera ati ka suudii yoo ta'e suudii jalqabeeraa dheesi gaafata. Ufeemu waa'ima suudii hanga funyaanii haasoftee jirta achi keessatti. Kun sirriidhaa miti viidicha xumuruu yaalii godhaa. Namnis fakkeenya yoo na gaafattani wanta achi keessatti haasee jiru waan ta'eef si deebisuu dhabuu danda'a. Maafi wanta achi keessa jiru na gaafatteeti jirta. Yeroo ammaa kanatti hin argamu. Yeroo hin argamnetti ati ammoo viidicha osoo hin ilaalle wantaan yeroo dheeraa itti cinqamee yookiin information gahaa qabadhee dhufe achi si dhiyeesse ati ammoo gaafii taasisa kun sirriidhaa miti. Kanaafuyyuu isa sana adda baafachuudha qabdani sun akkasittiidha gaafii wanti gaafatani yoo jiraate ati deebisuufiidhaa dandeessa achi boodaadha kan itti aansu akkasumas jidduun wantoota sama bashannansiisa yoo qabaatte nu affeeri. Kanaafi achi biratti namoonni baay'een gaafii hedduu na gaafatan irraa kan ka'e guyyaa muraasa boodatti kasinii qabee jira. Fakkeenyaaf mana tokko ijaaruu fi sibiila yoo ta'e sibiila meeqa fixa bolokkeettii yoo ta'e bolokkeettii meeqa isa jedhuu fi ogeessa qabadhee taa'ee ogeessa faana haasofneetiin deebii isaa isiniif deebisuna jedheera. Isaan mootummaa guyyaa takka lama boodatti na eeggatanii isiniif dhiyeessa jechaadha asumarratti. Kanaafi maal jedhee warra gaa'ela harawaa kanatu fuudhee isinis idaayyaadha. Idaayyaa jedhama akka naannootti idaayyaa jedhama. Mana jirti galee taa'ee laaqana eeggate. Sa'aatii laaqana irratti galee itti laaqana eeggate. Laaqanni jira jennaan laaqanni hin jiru jetteen. Laaqanni hin jiru jennaan egaa laaqanni hin jirre bakka jabaadhu kaa deemee hin deemaa jedheen. Deemee hoteela deemee nyaadhaa jabaadhu kaa jedheen. Hoteela deemtee nyaattaa jennaan eeyyu jedheen. Bakka daqiiqaa shan qofa na eegi jettee. Bari hanqalmaaf duraayyuu laalee si fuudhe. Ati jarjartuu akkana daqiiqaa shan keessatti hojjettee naa kennitaa jedheen. Lakkii si kennuufi miti uffadhee si faana baay'ee. Waan hawaasa hoteela nyaachuudhaaf osoo hojjechuu akkana jarjarte maal qaba? Waan akkasiitiif isin ammoo akkasii miti. Wal ga'inna waan ta'eef isin akkasii miti. Akkasuma bahuu jaalatu yeroo baay'ee. Kanaaf mana keessatti hojjettanii nyaachisuu yaalii godhaa malee yogguun hoteela nyaachuuf bahu faana bahu akkasittiin karoorsina. Kanaafuyyuu akkasiidha isin akkas gootaniidha miti. Isin ammoo akkasii bara. Isheen tun argaarta. Miti. Kanaaf isin jenne isin jedhe gaafii akkasinitti hin taanee fi kanaaf lataa qananiittu maal jedhee beektaa walaloo isaa keessatti dubbii akkana kaafnaani waatu naaf dhufe. Fira haa ta'uu maatii ollaa haa ta'uu diina waraabessi abdii kutee waanuma arga ciniina. Ammas nu dibuuf deema bukoo waggaa 30 kanaaf ilkaan cabsanii miila hidhuun dirqama jedhe. Kanaaf waan jedheef qabaa isin haa teettu yeroo haa eeggattu. Yeroo eeggachuudhaan qabdu itti fullaasi wanta amma yeroo ammaa kana deemaati jirudha. Akkaataa yeroo ammaa maal jedheen beektaa? Natu achirratti adeemsa jijjiiruun dhama hin sirreessu. Sunsuma jijjiiruun ittoo hin mi'eessu jedhe. Sunsuma kana fuutee achi yoo keettee fi achi yoo keettee ittoo hin mi'eessu. Kanaaf malee abdii isaa buusanii kan biraa bakka buusanii. Alamuutii buusamata akka mi'eessu. Kanaafuyyuu jijjiiramaadha. Kan fooyya'uudha qabu malee shimii as jiru as keettee kan as keettee jijjiiramni hin jiru. Kanaafuyyuu namoonni baay'ee raasamaati jira. Garuu gama mootummaati wanti ifa ta'e tokko illee hin jiru. Hanga ammaatis shimallis abdiisaas mootummaa naannoo Oromiyaati. Shimiyyee baay'ee tokko jaalannaani. Bukeessi bari. Kanaaf akkasiidha. Akkasitti beekuudha qabdanii wanta hundaa keessa mammakuun bareedaadha. Gaafii na gaafatamitu jira. Gaafiin kunis yeroo baay'ee namni na gaafata. Gama na fiduu waan barbaadeedhaa fi asirratti sirriitti isinii irratti hojjechuudhaaf viidiyoo lama hojjedheetiin ture. Abdiisaatu bira viidiyoon kunniinis tokkoffaan waa'ee horsiisa lukkuuti. Lammaffaan ammoo isa horsiisa looniiti. Isa kana namoonni baay'een isaan kuuwwan manicha akkaataa itti hojjetame gaafatu mana ajaa'ibaati. Inni kun ammoo isa looniiti jechuudha. Horii aananiidha horsiisu waan jedhudha. Kanaafuyyuu gaafii baay'ee gaafataa turte hanga ammaatti viidiyochi tureeti jira hanga ammaatti na gaafataa jirtu. Kanaafuyyuu viidiyoon akkanaa kunniin yeroo irratti hin hundaa'u wanta darbeedhaa miti jechuudha. Biizinasa waan ta'eef yeroo kamittiyyuu kaatee hojjechuu dandeessa. Amma boodatti wantoota akkasiidha asirratti hojjechuudhaaf waan yaalaa jirruudhaaf gamanaan isinii deebifnaa asirratti eeggachuudha qabdani. Viidichas achirra deemtanii ilaaluu danda'u. Walumaa galattiyyuu manicha jechuudha. Wanta asirratti isinii dhiyeessinu diizaayina isaa fudhattanii bakka kamittiyyuu hojjechiifachuu ni dandeessan. Diizaayina meeshaa mana keessaa kamiyyuu kan nuti jennu qofaadha osoo hin taane
Kan asirratti isin dhiyaate suuricha isaa fudhattanii yookiin ammoo footoo isaa fudhattanii bootaa jirtanii yookiin ammoo naannoo keessanitti hojjechiifachuu ni dandeessani. Kana kan isin jechuu barbaade manicha lukkuusan diizaayina isaa jechuudha. Suuraadhaan poost isinii goona naannoo keessatti magaalaa isinitti dhiyaatu jechuudha. Hojjechiifachuu ni dandeessani. Nuti asitti yoo ni argama jenne naannoo Oromiyaa hunda gahaadhaa miti rakkisaadha yeroo ammaa kanatti meeshaan olii gad deemuun. Kanaafuyyuu diizaayina isaadhaa footoo isinii kennina. Achi boodatti kan lukkuu 30 jira, kan 50 jira, achootis ni jira. Akkaataa isaan ittiin isin hojjetan. Kanaafuyyuu wantoota akkasiidhaa isin fayyadan biyya ormaarraa galtanii biyya keessatti hojjechuudha dandeessa yookiin ammoo mallaqa xiqqoodhaan bizinas akkasii irratti bobba'uu barbaaddan asirratti isinii gadhiifna jechuudha. Bu'aa isaa akkamiin akka argachuu dandeessanii yeroo gabaabaa keessatti mallaqa guddaa akkaataatti argattanii isin biraan geenna jechuudha. Warroonni horsiisa looniis nu gaafattanii viidicha hojjedheeti ture. Viidicha san keessatti ji'atti saanii tokko yookiin immoo horii naananiidha hangam akka ba'u hangam akka nyaatuu fi bu'aan isaan ji'atti argan hangam akka jiru hojjedheetiin ture. Isarratti namoonni baay'een jaalataniiti jiru. Haala akkamii horii sana arganna haala akkamii horsiisuu danda'u waan jedhu gaafii dhiyeessaati jiru. Irra caala warroota viidiyoon ilaalla jechuudha. Viidiyoos ilaalaadha. Dabalataanas ammoo asirratti isinii hojjenna jechuudha. Isa mana lukkuutii fi lukkuurraa faayidaa akkamii argachuu dandeenya waan jedhu akkamitti horsiisuu dandeenya waan jedhus irra deemnee viidiyoo asirratti isinii hojjenna. Asirratti nu eega gamana fiduu waan barbaadeedhaaf gaafii achi asitti isinii deebisuu yaalii kan godhaati jiru. Kanaafuyyuu horii sootee bakka kamittiyyuu ni argama. Lukkuu sootee bakka kamittuu argachuu ni dandeessani. Garuu ammoo diizaayina manaati. Namoonni baay'een kan jaalatani. Lukkuu 50 haaluma salphaa ta'een bootaa gabaabaarraa turachuu ni danda'an. Lukkuu 50 lafarratti nooradha yoo jette yoo xiqqaate iddoo guddaa gaafata jechuudha. Haaluma salphaan dhibeefis ni saaxilamu. Fakkeenyaaf asitti kosiyoomaa magad yoo jiru isuma haadhanii nyaatu dhibee garaagaraatiif saaxilamu. Mana kanarratti ammoo kosii isaanii sanii waliin qunnaman jechuudha. Isaan gubbaarra yoo jiraatan taate bubbu'ee jalatti walitti kuufamu dhibeefis hin saaxilamanii viidicha arganiiti jiru. Kanaafuu gamana finneetiin gabayaatuu birratti ni hojjenna jechuudha. Yeroo yerootti isinis bizinasa barbaadda yookiin ammoo biyya ormaarraa galtanii Itoophiyaa keessatti maal hojjechuu akka barbaaddan meeshaa mana keessaa qofa osoo hin taane Itoophiyaa dhuftaniiti maal hojjechuu akka barbaaddan mallaqa xiqqoodhaan Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana mallaqa xiqqoodhaan waan barbaadan hojjechuu ni danda'an. Garuutti ammoo karoorsuudha rakkisaa kan ta'e malee fi haalata yeroo ammaa kana jechuudha. Xiqqoo haalata nageenyaa wal qabata malee 20 waan barbaaddu hojjechuu dandeetta 30 40 50 dhibbaan bizinasa guddaa hojjechuu dandeessa. Kanaafuyyuu 4,500 biyya ormaatti argattu haaluma salphaa maatii keetii wajjin jiraataatiin yeroo barbaaddetti bahaa yeroo barbaaddetti hojjetaa haaluma salphaadhaan mallaqa sanii oliidha argachuu ni dandeessa. Kana garuu ammoo wanta barbaadan irratti gaafii dhiyeeffadha. Nutis ammoo wanta isin fayyada jenneetii yaanne isinii dhiyeessina jechuudha. Mallaqa gamiidhaan bizinasa jalqabuu akka qabdan mallaqa hangamii argachuu akka dandeessan hirreennee walumaan irratti bobba'uu ni dandeessanii. Kanaafuyyuu isa achitti hojjetaa jirru asitti deebisuudhaaf asirratti hordofaas jechuudha barbaadeeti. Kanaadha kana booda wantoota akkasiidha gabayaatu irratti eegaa. Kanaafi waan baay'ee abdii isaan isin biraan gaheera. Kanaaf ammoo yeroo yerootti isin biraan geenna akka kana dura isin biraan geenna isin yaadattu. Kanaaf kan amma inni jedhe kana haala kanaan isin biraan geenna isin yeroo yerootti dhuftanii yuutuubii keenya yoo hordoftanii waa baay'ee asirraa argattu. Kanaaf odeeffannoo guyyaa har'aati asumarratti gabaabsine yeroo biraa walitti deebina hanga yeroo biraatiin walitti deebinutti gamanumaan odeeffannoo keenya golomnee nagaa isinitti dhaabannee deemna isinitti dhaamannee deemna isin wajjin kan turre an Ibraahimi inni gama isaatiin hangama kiyyaan abdiisaadha inni gama isaatiin isinitti hima akkasiidha. Hordofuu keessanii baay'ee tokko galatooma viidiyoo biraa ta'aa walitti deebinutti nagayaan nu tura. Haala yerootiin wal qabateeti xiqqoo isii yuutuubii lamaan irraayyuu kan badaatu jirru amma boodatti yoo dandahame goneetiin ni hojjennaa turtii gaarii isinii hawwina.